بسم الله. ورلبستك هي جالتهم في كبجمو ورني بيانا جرتنيس ورني بيكس جرتن كندي كيسلو بقى بيا جالتهم ويا كبجما ويا جمع كنا نسين تين جايس نيجا ورلبستك هي هران ترى دبي الفتين جرا تورتي تربان تكو وردي تربان تكو تجو ويا لهم ويا كان كذا دچان جچودا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كم نجاجرتني وبليكي وندي كيسنو اكم جرتن فلا كيسن على من زمان كيسن نجاجين جچا ايغا هران ترى دبي الفتين جرا مرتله شاشا جچا توريا كم سيبيت انا كم عارف تنسني تجچودا غرو مول غر بچو انا اوفامتي كاسلا دين ورجت كيله فوديت ما نسلا دين جچودا hagan fu akka mu kofne jedheetu maali akkasiin jedha dhugaa dubbachuu fi hedduu takka mattalee jira hedduu takka boommadee jira bakka gisee maatii bira deemtan gisee maatii keessan zayyartan akka kanamatti tolaa hedduu takka jechuudha. Isaan hojii kolfitanii hogguu taphattan baay'ee namatti tola du'aa isaan isinii godhan bakka dhugaa dubbachuuf maatii bira dhaqu baay'ee takka natti tola baradhalleedha hedduu takka natti tola. Demo gakau dia lejar terapori si nah kau kunde sani tu terapori isani nah kau sinja akan sinja harus sedikit lu kabarnya mau kamu kau pasal lagi sesasar jatuh tu dekat ruang tu kopi lugar debat cuci jatuh bukan nabi hinjeramu malifin ani bukan nak jatuh tae normal hasil numan berkau Gamachu itu setiap agama orang agama tiga mati berada di Malay. Hamisha di sana orang di sini boleh tindemi. Kuno bisa kan mashallah tabarakallah bae misalnya mana tiga gani jalan cuci mishan orang di boleh kisah murasa tuan. Namun di bae karena wasat kita simbo mishan kena nubo hine du mati kena surprise god of tureka orang di boleh ni arafah nubo itu namun di bae karena wasat itu wallahi aku macam sedih bucin kami curah. Di kogan nadi sudah mali aku macam dia buh mali fi ni bae nak kerja di nama risa tureka arwasa piti ni gam mishan kesan ani itu Gaafa jalqaba qabbii kenite already goota jennaan wanni nama tursiisu hin jiru baay'inaan majalii firaash majalii sarara murame sanilii kan ijoolleen baay'ee already godhattee jirti. Kanaafuu inni uummata akka rakkoon qabu jechuudha yoo ta'e illee fakkeenyaaf hadha already gootanii guyyaa sadii booda isinii ba'a jechuudha. Maaliif firaash noormaalii lafa jira kan guyyaa sadii sana nama tursiisuu danda'u guyyaa lama yookaan sadii wanni uffata isaati malee firaashni noormaalii lafa jiru jechuudha muranii uummata baasuu qofa. Akkasitti akkuma abdiin qaba maal isinii jechaa ture meeshaan Okan firashni gara-gara kan isin jettan warroon akkas ta'e nagaafattan wallahi isiniif gaya kun ammaan tana biyya galu meeshaan baay'een isaa baay'ee manatti eegee jira kan nama tursiisu guyyaa lama yookaan sadii sanu uffata isaati malee firaasha sanii miti jechuudha. Firaashin kan muran waan ta'eef uummata akka yeroo fudhatu akkasitti akka hubattan abdiin qaba. Namoonni immoo uffata diriyaa gara-garaa uffata biddi isaa nagaafattan suufa nagaafattan inni illee ni jira jechuudha. Uummata akka yeroo inni qabdan ammallee warri akkasittanii ture yaada keessa galtan osoo hin ta'in warri haarawaan ordarii godhachuu barbaadan isiniif qaqqaba jechuudha. Dhumarraa yoo qabdanii ordarii godhatanii eedaaf isiniif qaqqaba rabbi nagaan ittiin haa gahu. Sanumaaf dhufee namni waa'ee achiin waan nagaafateef garanaan immoo akkuma jalatti namni nagaafachuuf yaada keessa jirullee jiraate bakka takkatti akka dhageeffatanii fi kanaafuu namoonni meeshaa garagaraa barbaadan diriyaa babbareedan namarratti argama. Diriyaan gosa sadiitu namar jira ammaa fi tokko diriyaa ta'ee qawshiitaati. Diriyaan lama mootu gosa garagaraati halluu garagaraati ni jira. Kanaafuu suuraan illee asirra isinii kaa'ee gisee barbaadan diriyaan kun diriyaa baay'ee akka namatti toluu fi hedduu akka babbareedudha. Kunoo akka suuraa argaa jirtan kun gosa hedduutu jira. Ayina gara afur immoo shaniin jira jechuudha kunniin. Itti aansee mootu kan argaa jirtan kunis bifa sadiimu akkasiin qaba. Shinillee akkasuma kashiitaa kunniin illee jechuudha. Kunniin fakkeenyaaf kashiitaati. Isaallee yoo barbaadan ordarii godhachuu dandeettanii uffata shaalillee warri nagaafattan shaaliin kam akka duraa sanniintu bifa hedduun jira. Shiroo kalariin jira akkasuma silvariin jira adilleen jira jechuudha gisee barbaadanii. Kanaafuu namni barbaadan heloo jettanii ordarii godhachuu dandeettan. Dandeettan jechuudha hordoftoota kiyyaa namoonni uffata dhiiraa viidiyoo nu godhu jettan immoo viidiyoo waan tokkoon gadi baanee waraabuun xiqqoo isin ulfaata. Garuu tanaan durallee nama bitee ture jechuudha. Uffanni binti isaa nama tokkoof meetira 3tu gaha. Meetirri isaa kan qarshii 1200 jira, kan qarshii 900 jira, kan qarshii 800 jira. Sanii gadi rabba'u isin jaa hordoftoota kiyyaa darajaa qaba waan ta'eef kanaafuu isin kan barbaadan garuu nama tokkoof meetira 3tu jechuun meetira 3 jee waa'ee kan bitamu nama tokko nama dhiiraa tokko meetira 3tu gaha jechuudha.
akkasi isiniin jedha. Kanaaf namoonni barbaadan waan barbaadan hela jettanii maatii keessan asfeeza mana keessallee orderii godhachuu dandeettan. Asfeeza mana keessa waan barbaadan ka buna sukkaara ta'uu danda'a, ruuza ta'uu danda'a, zayitii ta'uu danda'a, misira ta'uu danda'a waan barbaadan asfeeza mana keessatti fi uffatallee maatii keessan sarpiraayizii gochuu dandeettanii. Minxaafiin dhiyoota namootu nagaafattan sun minxaafii gosa sadiitu jira nagarattam aayinaa sadii jechuudha. Diimaa fi tokko magariisa akkasumallee silvarii jechuudha. Gosa sadii kanatu nabiratti argama. Kanaaf yoo barbaadan orderii godhachuu dandeettanii. Firaasha warra jettan firaashni guyyaa sadii keessatti isiniif qaqqaba. Kanaafuu isiniif ga'aan shirriin jira. Namoonni guddaan dhufee fi namoonni baay'ee WhatsApp keessaan galuu heddumuu nama iidachi dabarsuu heddaran jedhe faatu jira. Kunoo isiniif galeetiin jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa deebiitiin jira. Kanaaf namoonni haaraa orderii godhachuu barbaadan illee kun ammarra kaastanii hela jechuu dandeettan. Lakkoofsi kiyya duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 karaa WhatsAppiitiin hela hojjettan isin keessummeessa jechuudha. Yeroo baay'ee dubbadha waan lakkoofsa kana maaliif namillee akkasuma yeroo baay'ee waan nama gaafatuu fi tariitii namni duraan maatii hin taane haaraa namni dhufee fa'a akka haaraatti nama gaafata. Garuu yeroo hundaa viidiyoo keessatti lakkoofsa kiyya dhimma hima jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kanaafuu karaa keessaatiin na dubbisa hela jedha. Viidiyoo anu jedhamuutu hundi keessan seenaa ilaalaa isin jaa hordoftoota kiyyaa sorbe kana keessa asirratti isiniif hojjetaa ture viidiyoo. Kanaaf bakka gahee barattis nama hojjedha. Isin ilaalaa subscribe osoo isin godhin jiini dhumate jedhee ture dhugaa dubbachuuf subscribe eeguma godhan ji'a kana keessa gaafa guutte sarpiraayizii ajaa'iba si godha jedhee namni Ameerikaa irratti bilee ture. Garuu hin guunne maal taatanii na dabarsitan carraa na dabarsitanii homaa miti garuu isiniin gootan jedheetiin yaade hin godhan jedhanii yaadeen ture nama saniin illee jechuudha. Namni sun dhugaa dubbachuuf maaliif akka jedhee hin beeku. Atumti ji'a kana keessatti osoo ji'a kana keessaan bahin kuma godhan gaafa galchiti sarpiraayizii ajaa'iba wajjii kiyyaan gootanaan jedheen ture. Garuu ji'attiin saawwattee jirti. Kanaafuu subscribe godhame hundaafuu akka surprise haa ta'uutiin immoo isin subscribe manaa godha rakkoo hin qabu. Surprise natti hawullee isin warri laaltan osoo subscribe godhin ilaalaa jirtan fa'a hedduu namaati. Walakkatti jechuudha. YouTube keessanii gisee ilaalu akka walakkatti jechuudha. Hordoftoota kiyya namni akka 100 keessaa persentiin 55 subscribe na godhee jira. Persentiin 45 garuu osoo subscribe hin godhin viidiyoo miti ilaala jechuudha. Namni maaliif persentiidhaan sitti hima jechuudha keessatti. Akkasii hundaafuu ka oroon osoo subscribe godhin laaltan kun subscribe godhaa hundi isin irraa hidhatu jiru mallattoo subscribe jettu gaddu qa. Akkasumallee viidiyoo yoo isinitti tole laayikii godha. Akka viidiyoo immoo dirqama kaan illee dirqama qabdan garuu jechuun viidiyoo tokko illee amma osoo laale viidiyoon sun yoo nan gammachiisin laayikiin godhu jechuudha. Yoo isinitti tole garuu laayikii godha. Hiriyoota keessan irratti sheerii godha isin jawarratu kiyyaa. Haga namsinaa sa'uu fi kanaafuu dachaanee jirraa karaa hojiitti durallee hojiirra dhaabbannee hin beennu. Ammas kunoo dachaanee jira jechuudha. Namoonni yaada isinitti ta'ee gaaffii isinitti ta'ee maatii keessa sarpiraayizii gochuu barbaadaniitiin simboon asallaa jirti jettaniitu waan wanna gaggaafattan kunoo deebi'eetiin jira waan barbaadan orderii godhachuu dandeettanii. Kanaafuu karaa WhatsAppiitiin na dubbisaa isiniin jedha. Warri immoo meeshaan keessan orderii godhataniitiin dhiqqoo isin jalaa ture dhiifama guddaa wallaahi dhiifama guddaa viidiyoo isiniif gadhiisa dhiifama obsaan eeggadhaa isin jedha hordoftoota kiyyaa. Egaa wanni ani isin jechuu barbaade kanuma warri na jaalattan na kabajan akkasumas keessaa dhuftanii maatu dhuftee galuu dhuftanii na gaafattan na dhiphattan. Thank you baay'ee kanaaf galatooma anillee isin jaaladha isin kabaja guyyaa gaarii isiniif haa ta'u bakkuma jirtanitti viidiyoo laayik gochuuf hin dagatina gaaffii barbaadan gaafadha. Egaa viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebina. Hanga sitti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa naa qabaadha. Isin jaaladha isin kabaja oolmaa gaarii keessa naa oola. Bye bye.